بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتك إن كان ويا الرا كم جرتن ورن كوم ميديا تيم ما تيتان بعنا جانغرا channel كنا تيرو تنيسنين جنّا ورن ما تي هنتان سبسكرايب قطعت دايسنين جتّا ورن الرا كبدي سنين رفيجرو مار يوجتن واي فلانو راتي واي فلانو يجتورا فلانو نديم أصديما فلانو يجتوني فلانو مجلساتي فلانو يوربي فدي أصديما Egaa daawwattoota keenya wanni nurraa barbaachisu yaa uummata keenya nama nuu ta'u filachuudha. Nama firqaa biraa filachuu hin qabnu. Akkuma dheengadda walii dabarsinetti wanni hundi qophaa'ee ture. Filannoon kun akka jedhamutti wanni boodatti isa hambisee dhoqqeedhaan wal qabatee qormaata gartanii qormaata naannootiin wal qabateeti kan inni booddeetti harkifate jechuudha. Kanaaf guyyaan filannoodhaa guyyaa kamii yoo ka jennu taate hagayya guyyaa sagalee guyyaa jumaatii jedhan hagayya guyyaa sagalee guyyaa jumaa jechuudha baatii as deemu kana keessa jechuudha amma guyyaa muraasatu hafe kanaaf obboleeyyan keenya filannoon kun akka filannoo siyaasaa ta'uu hin qabu ammaasis namni filatamuu qabu kuni nama siyaasa beekuu miti nama gartanii gaa afaaniin qofa utaaluu miti nama afaan qofaan haasa'u osoo hin taane nama ilmii qabu nama ifga qaba nama jechuudha duuba biyyaa yaadu ta'uu qaba egaa ilmiin isaa dhaalamuu qaba akkuma ergamaan rabbii jedhan sallallahu alayhi wa sallama man istacmala rajulan min isaabatin namni gurbaa wayii filatee jamaa keessaa gurbaa wayii namni filate وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه حال جماعة سنة كيسجر نمني سجالو ربي جالتوت فقد خان الله وخان رسوله ربي غنيجرا ارغما غنيجرا مؤمن تطلع غنيجرا جن حديثة كان حاكمي غباس عبد الله المعباس الرا غبافمي كناف نمني فلاتمو قبو نما جچولا دوبا ربي جالتو osonam namni rabbi jaalatu jiru firqaa filachuu hin qabnu nama gubbaaniif goggoru filachuu hin qabnu kanaaf Umar ibn Khattab radiyallahu anhu maal je man istacmala rajulan namni gurbaa filate limawaddatin jaalala jecha aw liqaraabatin takkaa dhiheenyaa jecha naannoo kooti gosa kooti jireeka laa yastacmiluhu illaa lidhaalik jaalalaa fi dhiheenya malee hin filatu naannoo ta'uu malee ganda isaa ta'uu malee hin filatu gandummaan laalamuu hin qabu jechuudha faqad khana Allah wa rasulahu namni akkanaa kun rabbii fi ergamaallee kaadee jira ganee jira jechuudha mu'mintotallee ganee jira rawaahu ibn abi dunya hadiisa kana ibn abi dunya keessaa argatta kan akka jedhe Umar ibn Khattab khalifa rasuulaati kan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallama tamassaku jan karaa khaliifota kiyyaa bakka bu'aa kiyyaa jara afranii qabadhaadhaan hunjan jechuudha kanaaf kuni sunnaa Umar jechuudha karaa Umari kanaaf karaan Umar bidaa hin jedhamu karaa ergamaa nuudhaa meedha jabeeffadhaa qabadhaa karaa koo karaa isaanii qabadhaa kan hun jedheedha kanaaf daawwattoota keenya filannoon as deemti filannoon guyyaa sagalii ta'uu deemti yoo rabbi jedhe filannoon majlisul a'laa jechuudha waan achirraa labsii nuu bayetu hanga gandaatti gadi geggeessa kanaaf nama nuu ta'uu filachuu qabna nama jechuudha beekaa filachuu qabna osoo beekaan kun achi taa'u kabiraa darree finneerra kaa'uun dhawannoodha rabbi ganuudha ergamaa ganuudha muumintota ganuudha jechuudha maashaa Allah filannoon kun illee ka milkii rabbi nuuf haa godhu filannoo 1447 kana filannoo milkii kan rabbi nuuf haa godhu kanaaf dur namuma fedhan fuudhee seerri achuma kaa malee harka keessaniin kottaa filadhaan hin jiru jechuudha kanaaf rabbiin galata galfachuudha qabna fooyyaa argataa jirra jechuudha maashaa Allah alhamdulillahi rabbil aalamiin video kana share godhaa isiniin jenna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تكنيا شير قد subscribe قد